sibira dhufaa yookiis immoo maaltu si hamanee birrii sitti ergee waan abiti siin jedha. Hatuu nama taatee amanamtaayi jette obboleettiin tokko. Kuno shantaan kan biraa tokko sachi jira isinitti agarsiisu qodaa kee jira. Kuno shantaa gurguddaa lamaa fi xiqqoo ishee kana jira jechuudha. Manni kun akkuma argitan bal'aanuma kana. Manni dhiphatee fi miti akkuma Oromoon jedhu dhiphina manaa miti kanii nama ofitti nama qabachiisu jechuudha. Ishee waan isinitti himuu dhufe baay'ee isinitti si wajjin haasawaan safarri nuti gallu kana fakkaata mana bichaadha safarritti gallu amma mandara kee hambaa jira gara boodaatti gabbaa. Dom, venga puna. Koka puna. Nga puna kota ruti baru. Aku amiti. Nangka ba ko nang sirefada. Ko tulu buka puna. Kai. Kai kota ditu puna. Ma, go datang ke buara ka mandar nuti gallu. Mana bicara mandar kaya banjra. Kono asis mana senjata. Mama nak apa tadi? Nak. Sudah deh. Mana bicara aku guys. Lah aku mana. Ada shinggul mana? Agar tadi. Lah aku shinggul mana? Akka makkatti walitti babbee jira manuma jechuudha. Isti gabbu'een haasawame sagaleen kun nagaamu. Nagaas gadi bu'een sin gaafadha. Amma ba'an jira meedaatti gabbeen aduu ifadhaafani. Mucaa koo gabbaasee jira. Bu'aa baay'ee keessatti na wajjin ta'e. Hojii. Barri rakkina. Inde maantaate moona. Ashama attam jirtu obboleewwan koo nageenya gooftaa lafa jirtanitti isin haa baay'atu waan obboleettiin keessan baay'ee nagaa kooti galata waaqayyoo isiniin jedha. Namoonni ganama as ba'anii ta'anii aduu qaqqammatu. Bakka jiraatanii bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isin haa baay'atu nagaa keessan hin daganne mandara keessaan gadi ba'aa jedheeni. Malee nagaa keessan hin daganne bakka jiraatanii bakka har'a keessan isiniin jechaa jira. Warreen mana keenya faaddisii taatan nutti dabalama soorsaa YouTube jedhama. YouTubein keenya maqaa jaarsa kootiin jiraan immoo intalata shoomaan jedhama tigistiin jedhama. Isiniin jedha warreen haaddisii jirtan jechuudha. Hojiin keenya immoo gooftaaf haa galatu yoo isin ergaanu ergeetaan ergamuudha hojjechuudha isin jaallachuu isin kabajuudha. Kana malee hojii biraa hin qabnu. Waaqayyoofis jiraachuudha isiniifis jiraachuudha isin immoo anaaf jiraachuudha kaayyoon keenya sagaleen hin nagaamu naan jettu obboleewwan koo silkiin koo waan ta'e wallaale numan sirreessa dhugaa dubbachuudhaaf waan silkiin koo ta'e wallaale mee deemee laalchisa ana dide gorgoree dadhabe akkasiniin jedha anillee isa miti kan isinitti himuu dhufe waan biraadha akkuma majammaraatti isinitti agarsiise viidiyoo wayii xiqqoo tokko waraabu jammaree dhiisee manaa ba'e. Obboleettiin tokko dhuftee na bira jirti akkuma shaanxaa sana isinitti agarsiise obboleettiin tokko dheengadda gaafa hojjeture yookaan dafine yookaan hixata dura jennaa miti afaan garaagaraati gaaf sana dhuftee biyyi ishii Wallaggadha biyya Baareen irraa dhuftee amma garuu na bira jirti isheen garuu kaameraa irratti ba'uun sodaatte. Waan isiniif gaafachuu dhufe jechuudha waan haa gaafadhu jette waan isinii gaafachuudha dhufe. Innis maali yoo jettanii hojii barbaaddi mucayyoon hojii barbaaddi hojiin galaa tigistii isti taa'ina haasaa mucaa koo lafa kaawwadhe kun moonee koo aduutti baafadheen taa'ee si wajjin haasa'aadheeni mee sagaleen koo akka dhaga'amu abdiin qaba sirriitti waan ol fuudhee dubbadde namooti nama dhaggeeffatuuf jedhanii nama laalu kanaafani manuma keessatti yoo jechuudha. Maal sinin jechuu barbaade obboleewwan koo obboleettiin keessan kuni Baareenii dhuftee na bira jirti ani beekuuni dhugaa dubbachuudhaaf ishiin achitti laala TV irratti si argaa ture naan jette silkiillee hin qabdu madaamiin ishii waggaa 3 hojjette silkii nan qabachiifne jette silkii akkan qabadhu hin barbaanne na dhoowwite jette amma immoo hojiin barbaada tigisti galee haadha kootti si mul'adhu
dhugaadhuma gareedii ani waan namni argachuuf kan hojjechaa jiru miti dhugaadha maaliif akkasiin hojii barbaadaniifane galee haadha kootti mul'adhu shaantaa kanallee asumatti gateetanii deemee hojii hojjedha Dubaay dhaquun barbaada nan du'a malee Dubaayin deemachaa jirti har'a guyyaa sadaffaa moo lammaffaa ishee erga dhuftee na bira har'a roobiidha kanaafuu obboleewwan Dubaay keessa jirtan mucayyoon waggaa 3 hojjette baariin hojii hin dandeessi nyaata nan danda'atte afaanis hin dandeessi akkuma beektanii egaa waggaa 3 hojjette waan ta'eef nyaata sin dandan dalagaa ture jette maaliif galtee haadha kee dubbiftu yookaan immoo silkii maaf hin dubbifneen jedheen erga dhuftee silkii bitatteetti waan ta'eedha lakkii naan jette itti mul'achuun barbaadu deemeen hojii hojjedha ammas jette mucaan koo indee jedhara argitanii deemeen hojii hojjedhattee obboleettiin keessan kuni fedha keessa yoo ta'e hojii barbaadaa fi nyaata sin dandeessi waan ta'eedhaa fi hojii yoo fedhuma keessan yoo argitanii fi akka hojjettuun barbaadanaaf hojjedhu viidiyoo jetteen sodaattee miidiyaa irratti madaamin kun argitanii namni hin beekteetti si beekteetti ana baataate hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf akka carraa deengaddaa karoora hojii wayiin qaba hojii wayiitiif hin qabu kunno anumtu karoora hojii wayiitiif ennaan silkii fudhadhee gabboo silkii haaraan haadha walan argite tikis iddoo kanaan jira boolee keenya jira dhuftee na gochuu dandeessaa jettee hin beeku wajjin haasees hin beekuwan jennaani eeshin jedheen achumaan dhaqee fidee obboleetti keessan kana hojii barbaadaa fi maaloo sinin jedha sinin jaalladha sinan kabaja sagalee dhagaamuu dideef soorii na sirreeffadha sinin jedha nagaan naa tura chaao gadi sirba biyya keenya silaalaa achumaan qilleensa biyya keenya kana ilaala iddoo kana galgala kuwaasii taphatu namni waliin ga'u aasaa sanitti hin dheeressu ani jaalladha